eessa baddii maaliif baddii erga galtee maaltu si qunnamee jettanii ijoollee baay'ee na gaafachaa turtanii akkasumallee gara viidiyoo ta'anii fayyadamuu hundumaanuu na gaafachaa turtanii jechuudha. Yaa'u namni kan baduu fi yaa'u ani kanan biyya galee yaa'u ijoolleen beektanis hin beektanii ijoolleen hin beeknis hin beekuu dhabuu dandeessanii isiniif ibsa jechuudha. Ana wanti na qunname jechuudha. Ergan galee akkuman galeeni gaddarrattan galee jechuudha. Haadha kootu na jalaa boqate jechuudha. Kanaaf yaa'u gaddaan galee immoo wannaa hojjechuus hin dandeenye jechuudha. Akkuman galee nani guyyuma nan galu sanii kanaati koos boqatte jechuudha. Kanaaf ijoolleen maaliidhaaf sababa kamiif badde jettani isa kanaadha kanaan badee waaqayyoon immoo waan akkanaallee isin halagu anis harmee kun arga jedhee osoon biyya galee yoon galuu immoo harmeen koo boqotanii jiru jechuudha. Kanaaf kananani badeef malee waan biraatiif hin banne jechuudha. Ijoolleen eessa baddanii maal taatee maaliidhaaf nu ibsuu diddii jettanii yeroo baay'ee gaafii natti taatan jechuudha. Kanaaf gaddi mana keessan isinii gaddi ana mudatis isin hin mudatini. Waaqayyoon immoo maatii keessan nagaan baatanii nagaan guutuudhaatti isin haa galchu. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokkoon keessi kiyya hedduu hamilee hedduu na cabee jira. Maal gootaree wanna waaqayyoon fide immoo wannan godhuun dhabee jechuudha. Kanaaf sababa kanaaf miidiyaas fayyadamuu hin dandeenye amma erga boqotanii turanii jiran amma anuu ergan galee ture jira jechuudha. Kanaaf sababan badeef isa kanaadha. Ijoolleen maa baddee jettanii jechuudha. Kanaaf hordoftoota kee hundi keessaniyyuu waaqayyoon immoo gadda anatti gale kana akkasitti hin galle waaqayyo irraa abdiin qaba jechuudha. Waaqayyoon immoo kan nagaa sin baase nagaa maatii guututti sinaa galchu waaqa ijoollee dhugaa keessattuu harmee keessan ta'ee waanuma fe'e yoo ta'e gaddatti galuun baay'ee hamilee si cabsa. Baay'ee keessi kee nama sanan argadha jettee osoo ati goggaatee eegduu gaafa dhabdu hamileetu si caba jechuudha. Hamileen kee hedduu takka si caba waaqa. Bakka hedduu takka na caba jechuudha. Maaliif harmee koo anas gammachuu koo irratti argamuudhaaf hedduu goggaatee turte. Garuu kaa eeyyama waaqayyoo malee hin taane harmeen koos akka isheen hawwite osoo hin taane akka waaqayyooti jechuudha. Dhibamaniituma kan isaanis boqotanii anis nan dhaqqabadha jedhee yaadee ture. Garuu waaqayyoo waliin nun agarsiisne gayuuwwan hangalusan jechuudha kan harmeen koo boqotte. Na sababa saniifin badee isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Ani amma erga ji'a sadiitii kanan galee ji'a sadii guuteera. Ergasii hojjedheen beeku miidiyaamayyuu hojjedheen beeku jechuudha. Miidiyaa kamirrattiyyuu hojjedheen beeku jechuudha. Akka carraa tokkokkii waan akkasiisan irratti suuraa maazirii qofa gallakkise malee hin gallakkisne jechuudha. Kanaaf yoo keessi namaa gammachuu qabaate waa hojjechuu danda'an malee yoo keessi namaa gammachuu hin qabaanne immoo waa hojjechuu hin danda'an jechuudha. Sababa saniifini ijoolleen maaliif baddee maalii taate kan jettan sababa kana jechuudha. Waaqayyo immoo waan godhe hundumaayyuu waaqayyotti hin dallalanii maaliif nus wal agarsiisuu hin barbaanne natti fakkaate. Kanumaaf anaa fi haadha koollee gargar nu baase jechuudha. Wal agarsiisne waan godheef isatu beekaa. Kan immoo waaqayyo fide kaa wanna waaqayyo fide amiin jedhan malee hiriira ofitti jechuun gaarii miti. Ani baay'ee keessi koo tasgabbaa'uu dadhabe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee keessi koo na rabbashame hedduu takka nan jiraadha yookiin nan bakka indoomee jedheen deema jedhee yaadeen beeku. Garuu waaqayyo immoo lamas hin baddalu si jabeessa waan godheef isa beeka waan ta'eef si jabeessa jechuudha malee waaqa ani guyyaa takka jedhee maazirii koo dhabee jedhee deema jedhee yaadeen beeku. Garuu maal gootaree waaqayyo immoo lamas hin baddalu si jabeessaa humna siif kenna jabinna siif kenna obsa siif kenna jechuudha. Kanaaf waaqayyoon warra harmee keessan qabdan umrii isiniif haa dheeressu. Kan akka kootii harmee keessan boqotee jiru immoo waaqayyoon jannataan nuuf haa qananiisu. Waan biraa waan isiniin jedhu qabu. Kanuma kanaafan isin jalaa bade malee waan biraatiif isin jalaa hin banne. isiniin jedha. Ijoollee baay'eenis immoo keessaniinis kan warra na gaafattanii isiniin deddeebisuu dhabe baay'een fayyadamne
baay'ee si fayyadamne erga hin galee bakka sababuma kanaafin miidiyaayyuu fayyadamuu dhiise jechuudha. Akka namni hawwee osoo hin taane akka waaqayyoo fi qaada waaqayyoo malee wanni hunduu akka nu hawwin hin ta'u. Garuu nuti hawwiin keenya waan baay'ee ani guyyaa takkaaf miidiyaa irraa nan bada jedhee yaadallee hin beeku. Garuu yaa waan godheef isa beeka waan ta'eef kanaaf isarraa badee jechuudha. Malee ani waan biraatiif waan nan badee miti yookiin intarneeta dhabee yookiin immoo niitoorkii na hojjechuu dhabeeti miti. Sababa gaddaatiif haga ji'a 3 kana oonlaayinii irraa baduu danda'e. Akkasuma immoo viidiyoota illee isin hojjechuu dhabee jechuudha. Kanaaf immoo amma immoo hanga danda'ametti waan hin danda'e akkaataan gales akkaataan taargoo manaamna godhellee isiniif hin ibsaa jechuudha. Yaani inda'um dhugaa dubbachuuf taargoo sababa maazarii koo dhukkubeeffame achitti gatee galee jechuudha gizeessa. Maazarii bakka ati jabeessinaan jennaan nan dhaqqabadha jedhee tikeetii tokko naalaa gubatee lammataan nan deeme jechuudha. Taargoo gatee. Taargoon immoo kan argame ergasii na argame jechuudha. Ergasii turee na argame jechuudha. Namichuma na arge. Inna akkaataa immoo inni itti na arge hundumaayyuu immoo isiniif hin hojjedha ijoolleen barbaadanii waan gaafii qabdanis yoo ta'e isiniif hin hojjedha maa jechuudha ishee hundi keessan iyyuu yaa waaqayyoon immoo gadda anatti gale kana waaqayyoomti isinitti hin galchin dhugaa waaqayyo waan biraa waan isinii dhaamu qabu keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru kun jechuudha. Maaliif nama ati na arga jettee hawwitee yookiin waggaa 3 haa ta'u 2 haa ta'u 3 4 haga 5 6 ijoolleen jiran hin jirani haga 10 kan hin jiran garuu osoo nama sana arga jettee hawwitu immoo yogaa kun oduuti kun addaa si baasu hedduu si gaddisiisa. Ani garuu jidduudhaan hin galeetan ture yaa gizee san immoo maaziriin koo nukkubuu hin nukkuban ammas kan qabame maaziriin koo dhuma qabamtee gosuma jechuudha kan isaan boqotanii jechuudha. Inna isheenis hawwitee ishees na arguuf baay'ee hawwitee anis ishee arguuf baay'ee na hawwe jechuudha. Garuu maal gootaree waaqayyoo wal nu agarsiifne jechuudha. Fiqaada waaqayyooti waan hunduu jechuudha. Inna kanaaf immoo waaqayyomti gadda akkanaa isinirraa qabu isiniin jedha obboleewwan koo kanuma waaqayyoon hunduma keessanuu nagaadhaan biyya ormaatii isin haa galchu. Jireenyi biyya ormaa waan hedduu qabdi yoo dunuunfatanii keessaa galan malee waan baay'ee nama gooti jechuudha. Humnallee nama fixxii nama ofiitillee nama dhabsiisti bakka waan hundaanuu siif hin toltu biyya ormaa jechuudha. Kanaaf waaqayyoo ijoollee haftanis waaqayyoo nagaan isin haa galchu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isiniin jaalladha isiniin kabaja hunda keessaniiyyuu isiniin jedha harmee kooti immoo waaqayyoo lubbuu isaanii haa maaru haa jedhaanii fi isiniin jedha obboloota koo waaqayyoo immoo gadda akkanaa isinirraa qabu gadda akkanaa rabbi isinirraa fageessu waaqayyoo isinirraa fageessu akka amantaa keessaniitti hunduma keessaniifuu waaqayyoo nagaadhaan kan baatan nagaas biyya keessatti isin haa galchu. Maatii nagaatti firoota nagaatti biyya nagaatti isin haa galchu. Kanuma isinii dhaama waan biraa waan isinii dhaamu qabu waan gaafii qabda yoo jiraate immoo gaafachuu hin dagatinaa nagaa ta'a fayyaa ta'a isin jaalladha hunda keessan.